Rana si madada warriam geonati. Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube kiyyaa har'a viidiyoo biraatiin hin deebi'eetii sufee jira. Rana si madada warriam geonatitti maatinaaf ta'a turtaan guddaa galatoomadha sinin jedha. Warri maatinaaf hin taane maatinaaf taadhaan na jajjabeessa sinin jedha. Har'a kanan hojjedhu tabba yookiin matanjeeni isa jedhamu sanii jechuudha. Mureeti qopheeffadhee jira jechuudha. Hunda isaatiiyyuu like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Bifa kanaan qopheessee jira. Amma matanjeen isa kana gara tabban isaan jedhamu sanittan dabarsaa jechuudha. Akkasii duraan dursee wantaan godhe isa kana irraa muree jira jechuudha. Maaliif kan asirra jiru kan afaan kanarra jiru nyaatamu waan ta'eef dhiqee qopheessee jira. Amma foroon yookiin immoo gaazii keessaa kanan godhee bilcheessuu jechuudha. Bilcheessuun dura garuu irraa muramee miidhaqee jira yookiin miidhee jira jechuudha. Qulqulleessee jira jechuudha. Inna like, share, comment gochuun na jajjabeessuun inda gatinaadhaan sinin jedha. Har'a viidiyoo biraatiin hin deebi'eetii dhufee jira. Maarree like, share, comment gochuu hin irraanfatinaadha. Amma duraan dursee maalan godhaa ibiddi akka keessaa seenuu fi yookiin akka dafee bilchaatuu fi hunduma isaatu halbeedhaneen ibidda akka keessa seenuuf halbeedhaneen akkatti godhuun qaba jechuudha. Hunduma isaatu marree like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha sinin jedha. Warri maatinaaf hin taanillee seenaa nuraa sinin jedhee jira. Maatinaaf taadha. Tabbaan yookiin nyaata Libaanoos yookiin biyya Beerut keessatti kan argamudha. Biyya keenyatti illee fayyadamuu hin dandeenya. Inni kun dabaaqula isa jennu san biyya keenyatti Itoophiyaatti jechuudha. Inna kan itti godhamu erga inni kun bilchaate inni qolli gubbaarraa kun hin gatamu hin nyaatamu jechuudha. Isa keessaa kana erga bilchaateen booda isa keessaa kana qofa kan nyaatamu. Inna kan itti godhamu shunkurtii adii, tahinee, zayitoonii, ashaboo, loomiyaa jechuudha. Erga kun bilchaateen booda hunda isaatu akka ibiddi seenuuf yookiin akka dafee bilchaatuuf bootaa yookiin iddoo ibiddi seenu intini jechuu fi xiqqoo banuu qabnaa jechuudha. Maaliif gaazii kiyyaa qabsiisee tanan jira. Inni kun akkuma jiru kanatti gaazii keessaa kanan godhu jechuudha. Akkuma jiru kanatti gaazii keessaa godhee jira. Amma erga inni bilchaateen booda kanan baasuu jechuudha. Bilchaachuu qaba sirriitti. Maaliif inni keessaa kun sirriitti bilchaachuu qabee xumuramee jira jechuudha. Amma kanan hojjedhu qola isaa gubbaarraa kanan kaasuu isa keessaa qofa kan nyaatamu jechuudha. Inni gubbaa gurraachi kun in ka'a isa keessaa kana qofa kan nyaatamu. Inna ergan isa kaaseen booda inni qolli inni isa keessaa kana qofa kan nyaatamu. Isa keessaa kana suuta jennee haala qulqulluu ta'een gurraacha kana osoo itti makeen keessaa ni fuunaa jechuudha. Kan nyaatamu isa keessaa qofa. Inni kun hin gatamu jechuudha. Inni qolli gubbaarraa kun hin gatamu. Bifa kana fakkaatuun hunda isaatu amma quncisee na fixaa. Ergan fixeen booda bifa kana fakkaatuun keessaa baasee fixee jira. Amma kanan itti godhu zayitoonii
tahine isaan jedhasanii jechuudha. Inni kun tahinedha. Isa kana fakkaata jechuudha tahinedha inni kun. Ani kan itti godhusa kanaaf maankaa 2 ashaboo jechuudha. Ittaasuudhaan loomii hanga sin barbaachise itti godhuu qabdanii jechuudha. Tabbal dura waan inni fakkaatu amma waan inni fakkaatu bifa jijjiirrateetti dhufee jira. Amma isa kana hundasaa walitti makuu qabna jechuudha. Like, share, comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatina. Isa kana sirriitti bulleessuu qabna jechuudha. Sirriitti bulleessinee saaniirra godhamee nyaatamuu qofaa kan maknoo hojiin isaa baay'ee salphaadha. Like, share, comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Sirriitti bullaa'uu qabaa, wal nyaachuu qabaa jechuudha. Zayitii tahine hundumti isaatu jechuudha. Shunkurtii adiilee ittaan godha amma. Inni kun shunkurtii adii jechuudha. Hammuma sin barbaachisu itti godhachuu hin dandeessanii. Amma sirriitti isa kana bulleessuun qaba jechuudha. Sirriitti bullaa'uu qaba jechuudha. Warri maashinii mana qabdanis maashinii keessaniin bulleessuu hin dandeessanii. Warri maashinii mana hin qabne mooyyuu harkuma keessaniin bulleessuu hin dandeessanii. Baay'ee salphaadha. Waan ulfaatu tokko iyyuu hin qabu. Viitaaminii hedduudha kan of keessaa qabu. Qaama keenyaaf, fuula keenyaaf, waliigalatti qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Karaa hedduudhaan hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Zayitiin illee xabbasuun isa kana akkatti illee bishaan affeelanii raawwatanii shunkurtii adii, tahine, zayituunii, ashaboo, loomii itti godhamee hin nyaatama jechuudha. Marree eeggeeffattoota kabajamtoota koo hojjedheetii fixee xumuramee jira jechuudha. Nyaanni tabbalii like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Hojjetameetii xumuramee bifa jijjiirrateetii dhufee jira. Amma isaan irratti baasee tottolchuu haala bareedaa haala nama hawwatuun tottolchuu qofaa jechuudha. Amma isa gubbaarraan kanan itti godhu naanaa jechuudha. Naanaa isa jedhamu yookiin Itoophiyaatti nuti yeroo Itoophiyaa gaxarii jirru qoricha ijaa jennaan isa magariisa kana ija dibanna turre inni garuu asitti faayidaa guddaa qaba. Biyya Arabaa keessatti nyaatama. Isa bifa bareedaa ta'e kanaan hojjedheetii xumuree tanan jira. Viidiyoon kiyyaarra hojjedhee kana fakkaata. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu bifa kana fakkaatu niin hojjedheetii xumuramee jira jechuudha. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaan naa tura. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Bye bye.